Ayyaa shamaala geeffattoota keenya bikka jirtanitti harka isin fuunee akkam jirtan ilmaan Oromoo qaqqaalii obboleeyyan keenya isin jennaa. Amma har'aan tana gaafiin keenya bulchiisaan naannoo Oromiyaadhaatii fi mootummaa naannoo Oromiyaa pirezidaantii mana murtii Oromiyaadhaatii fi cafeelleen maal gochaa akka jirtuu fi jijjiiramni dhufe kun jijjiirama if dura nama oofumoo jijjiirama if duuba nama harkisu akka ta'ee fi gaheen ilmaan Oromoodhaa hawaasa ifiitiif gochaa jirtu maal akka fakkaatu maal akka ibsu miidhaa fi faayidaa isaatii fi opiidiyoon karam akka nu oofaa jirtu waan takka takka irraa marii gaggeessina. Ayyee mee obbo Kaamil Shamsuu dubbii kanarratti yaada maal qabdaa? Asirratti naaf yeroo keessaniif galatoomaa isiniin jecha gaafii keessaniif waa'ee jijjiiramaa jalqaba osoo dhimma keenyatti seenee jijjiirama wanti jedhamu ka duraatirra daran jijjiiramuu jechuudha. Amma garuu kun jijjiirama moo kufiinsa jedhama. Maaliif akka uummanni Oromoo guutuun beeku wanti jijjiirama irraa mul'ate hin jiru. Opiidiyoon ODP taate wanti haasawamu kun ka duraanii daran qabsoo qeerroodhaan dhufaniiti ammallee dhoqqee keessatti kufaa jiran qeerroo keenya riqicha godhatanii karaa kanaan isaan aangootti dhufanii ammallee uummata keenya dararuu fi dhugaa keeti akkuma Bokodiroon jeetti bulchiisi Abiy kun qeerroo Oromoo kana mansalaala godhatee darajaa itti koraa jira malee eefa qabate uummata sana deebi'ee laaluu jechaa jira. Dubbiitti deebi'adhu siyaafaanitti illee qabee dhabbee deemteeru. Akkuma jedhamu wanti kun shira karaa sobaatiin qeerroo keenya itti fayyadamanii ammallee daran miidhaa jiran malee jijjiiramni kun hin jiru. Sirna duraanii keessatti illee diinni dandeettii isaatii fi gootummaa isaatiin nu cabseetii miti. Keenyumatu nu cabsaatiin ture. Amma daran warri aangoo irra jiran kun afaaniin misoomaa fi waan biraa nutti labsaa hayyoota keenyaa fi qeerroo keenya dararaatiin hin jiran. Maaliif tokkummaa keenya argan. Nuti sa'aatii kana aktivistoonni keenyallee walirraa haasa'u wal qeequ malee diinarraa haasa'aatiin hin jiru. Maaliif osoo hin dursamin dursineetiniin tokko taanee qophoofne kara diina keenyaa itti haadee. Ayyee baay'ee gaariidha. Amma carraamee obbo Dirribaatiin kannaa obbo Dirriba mi'aati mee yaada kee gaggabaabsi haala yerootti wajjin nu ibsisin jedhamee obbo Dirriba. Galatoomaa isiniin jenna ilmaan Oromoo qaqqaaliin lubbuu dabarsee asiin ga'e utubaa nam tokko masalaala isa ittiin ol korsiisneeti wanni dubbii guutuu Oromiyaa keessatti dhalaa jalqabni isiidha. Arranfama intaltii masara mootummaa keessatti Mangaa jettee kan nu baastisan. Sanirraa kan ka'e ammoo diree dhawatti gattare. Diree dhawaa keessa lubbuun ilma Oromoodhaa akka rasaasaan dhumaa jirtu. Waliigaltee guutuu. Poolisiin federaalaallee odoo cinaa dhaabbatu agaaziidhaan ilma Oromoo dhangala'aa jira. Sanirraan asaansii magaalaa Laangee guutuuma naannoo Oromiyaa keessatti diree dhawaan magaalaa guddittii Harargee baati guutuuti. Mirga abbaa biyyummaa san kan gaafa san falmannee ganna afur guutuu dhiiga obboleessa keenya kan awwaalachaa haati takka ilmaan lama mana keessaa akka ganama gabbahanitti ciree laaqana osoo nyaatuudhaaf naa deebiin jettu kan awwaalattee jira. Sanirraan ammoo isaan kun dhumaati abbootiin seeraa olaantummaan seeraa haa kabajamu jechaa jiran miti. Kan labsaa jiran abbootiin seeraa kun maal hojjetaa jira gaheen isaa maali? Yennaa takka komaandii poostii labsan komaandii poostii kun mee duraan aabaa'oodha shaneedha tigreedha jechaa jira mee eenyuu uummata kana ajjeesaa jira uummata nagayaa harka qullaa jiru. Hayyoo obbo Dirriba bikka sanatti mee dubbii kee takka itti si dagalchuu barbaada. Obbo Dirriba maal seete opiidiyoon jechuun kaleessa yeroo qeerroon teenya isii kana dhiibdee masaraa mootummatti isii galchitu. Gooftaan keenya uummata keenya jechaa turte. Naam. Qeerroon fuutee isii sana achiin geessee jirti.
Jirti. Kalee kara naannoo Booranatti barattoota namshanii ol gatan. Ayyee. Dira dhawattis akkasumatti itti jirti. Naannoo adda addattis wanni kun deemaa jira. Kan biyya kana oofsisaa jiru diina biraati moo isuma ilmaan keenya kanaatu kan bulchaa jiru kan jedhu mee gaafii kanarratti babal'isiinaa ibsime. Maal seete warruma amata 20 guutuu Oromoo ficcisiisaa hidhaa kaan laastika cidhaan irratti hidhaa laamsheessaa cafaqaa ka barbaadan ajjeesaa tureetu ilmaan isaanii abbootiin garaa baasanii mana gallaan ilmaan isaanii aangorra horan oppiidiyoo ja'am ooreeppa jijjiirame maqaa jijjiirate malee maal godhaa jira arrallee sirnuma dursan gubbarraa misooma lalisa nageenya lalisa kaapitaalaan guddachuu biyya tana guddisnee karaa riiformitti ceesisuu jechaa jira muummichi ministeeraa abbootiin seeraa gurguddaan warreen gubbaa oromiyaa guutuu keessa jiran afaaniin gubbarra ta'anii lalisaa jiran malee jaleen isaanii ilmaan oromoo gataa jirti harargee baharraa guutuu as ol jalqabe hanga harargee dhihatti godina ciroo irratti abbootiin seeraa godina ciroo ilmaan naftanyaati guutuun isaanii dullootuma dursani dhugaa keeti. Ayyee. Dhugaa keeti obbo Dirriba. Tanumaafuu Abboon keenya tokko yeroo makmaaku mana kee beekta. Ayyee. Amaara ለሀገር ኪሳራ በልቶ ጠግቦ መንገድ ላይ የሚያራ jechaa turan ሰክሮ ጥሩ ነገር የማያወራ የሀገር ኪሳራ ጀዴ ወረ ሰፉን ቤነ ወረ ኑፍረ ተረኒም ቤነ ኦቦሊዩማ ወሊ ጨለቂሱም ቤነ ነገየም ፌነ ተው ይሳኒ dhageenya jira mee budrii badubbii keetillee karatti muree rameeti deebi. Akkasii abbootiin ammaan tana harargee baharraa magaalaa guddittii diradhawarraa ol baanee amma harargeen godina harargeen lixaa godina ciroo qabdi. Magaalaan ciroo abbootiin seeraa abbootiin nageenyaa ODP dudullatti isa ilmaan Oromoo cafaqaa ammallee olaantummaa seeraa kabachiisna jee qeerroon kalee mirga fi harka qullaa agaazii dura dhaabbattee Tigree jilbiiffachiiste isaan santu reebamaa jira. Ammaan tana kurfii fixatan torbee kana keessa godina ciroo irratti kurfiin godhamaa jira. Akka maaliifi kan burree nyaate adileeraaf ta'aa jira. Akkuma jedhamutti magaalaan Dirree Dhawaa magaalaa guddittii Harargee baati. Oromiyaa guutuuti Harargeeti. Isiin san dhiigni ilmaan isii cafaqamaa jira, gannaqamaa jira, awwaalamaa jira. Godinni immoo kurfii fixate gizee kan Harargee ba'aa qabbanaa'e kara godinatti as deema. Godinarraa keessaafuu aanaa mi'eessoo isa jedhamu san hedduu takka warra korraapshiniidhaan xaxamee jiru. Haaromsa isaan jedhan kan abbootii seeraa olaantummaa nama tokkoo kan calaqqisiisu ta'a. Yeroo fedhan komaandii poostii labsan aanaa gumbii bordoddaretti ganna ji'a lama hin turre nam torbaatu shishimtee jira dhumi kan gatame daangaan bareeda ja'amurratti qeeroon halkanii guyyaa Oromoo isaaniitii wajjin abbootii teenyaa wajjin kan meeshaan qabne meeshaa bitaa fi achitti faafaa fi kophee waan uffatan uffata walirraa guurree achitti eegumsaa tajaajilli godhamaafi ture haaromsa abiyyi kana hin kuffisnu jechuudhaan maqaa jiru Muusaa hinne isuma bara 2010 keessa dhiiga Oromoodhaa dhangalaasaa ture. Isa san riiformiidhaan bordodde irraa kaasanii aanaa mi'eessoo keessa galchan. Nageenya irra fidanii qeeroon uummata qilinxurraa bee obboleeyyan keenya kan rasaasaan dhumaa ture mirataadhaan abiyyi gallakkisee daangarratti achi baan takkaan teenya mallee isaan san waraqaa kan barate kan dippiloomaa kan digirii qabu isaan saniif waraqaan isaan fidatanii dhufan ragaa qulqulluu qaama dhimmi ilaallatu jechuun hawaasa biyyaa guutuudha. Ayyee mee obbo Dirriba dubbii kee itti deebina. Ayyee. Haasoolee sitti qabeera. Ayyee. Mee obbo Kamil dubbuma amma riiformii fi oppiidiyoon tun osoo nagee barbaadde biyya tana yoo ceesisuu feete warra kaleessa hawaasa miidhaa ture kan qeeroo gaafa qeeroon kaatee biyyattii falmachaa dhiiga ifiitii fi qoma fi rasaasaaf kannaa turte san
warreen diinaa wajji isaan kana fiigee reebaa jiru san warra santu arrallee eefa qabsoon Oromoodhaa muummicha ministeeraa masaraa mootummaa ollee qebooda silaapiidoon jijjiiramuu fi furmaanni qeeroof dhufaa ja'amee waqtii yaadamaa jiru kanatti arrallee warri kalee diinaaf ergamaa ture as deebi'anii warreen ija mul'attuu qeeroo keessaa ganda keessaa guuranii reebichaa fi hidhaa fi tumaan dararaa jiranii mee dhimma kanarratti waan takka atis waan dhageesserra nu ibsisin jedha. Asirratti akkuma manni keenya guutuu Oromiyaa keessatti beeku namni jijjiirama fide tokko jijjiirama sanirraa bu'aa buufachuu qaba. Maaliidhaaf yoo jenne jijjiiramni kun akka salphaatti dhufne gootota keenya hedduutu itti wareegame. Hayyoonni keenya hedduutu itti hidhamee hedduutu achi buuteen isaaniitti dhabame. Ammallee qeerroon teenya qabsoo qaalii lubbuu ofii Oromiyaadhaaf osoo hin qusatin jijjiirama kana ka fidde ammallee jijjiirama kanatti qaanfataa jirti malee jijjiirama kanarraa gammadaatiin hin jirtu. Maaliidhaaf yoo jenne warroonni jalqabumarraayyuu wayyaanee waliin ta'aniitiin qeerroo keenya dararaa jiran ammallee jijjiiramni isaaniif dhufe bilisummaan ka isaaniiti malee qeerroon teenya hin bilisoomne. Osoo OPDO ta'ee muummichi keenya Dr. Abiy qeerroo keenyaaf dhiiga wareegamtoota keenyaaf kabajaa akka kennu taate ummata haadha ilma abbaa guyyaa tokkotti maatiin tokko itti dhumate san warra kana irra deemaniitiin qarqaarsa godhaniifi ture. Lammata ummata Oromoodhaa jedhee Qaallittii keessatti umrii isaanii guutuu dargaggummaa achitti fixe kana achi keessaa baasanii afaaniin baasuun isaanii tapha siyaasaati. Maaliif beekamtii ittiin argachuudhaaf malee osoo ummata keenyaa ka yaadan ta'e jara kana hojii kennaniifi ture. Isaan hojii kennuufi malee osoo hojiiyyuu kennuu baatanii isaan duubarra siyaasa gallakkisuu baatan. Maaliif ummanni keenya kachi keessatti dararaa guddaa dabarsee inni kaayyoo mataa isaatiif miti jireenya ofii fooyyeffachuuf miti yookiin haseetii miti. Quuqama uummata Oromoo laaluu dadhabeetiin hin achi seenee wayita achi seenee achi keessatti wayyaaneen akka feete goote kaan hayyoota keenyaa kolaaste kaan ija balleessite kaan dhabamsiiste ka achii bahe immoo yeroo jijjiirama inni fide kana keessatti jiraataatiin hin jiru. Ammallee siyaasa shanee jedhamuun inni paartii fee deeggaraallee ta'ee ta'uu baate shanee waan jedhamuun duuba isaa gallakkisaniitiin akka uummata keessa hin jiraanne godhaniitiin jira. Ayyee galatoomii obbo Kaamil mee kanarratti obbo Dirribaa yaada goolabbiidha ammaan tana dhimma magaalaa Diradhoo irratti deemaa jiru kanarratti mootummaan naannoo Oromiyaadhaatii fi mootummaan federaalaa waan kan hagam takka gaffageessee ilaala jetteeti yaaddame. Laaluu dhiisiitii hayyee galatoomii laaluu dhiisiitii daran itti jabeessaa jira. Ilmaan nafxanyaa firii sadeen takkaan abbootii kaapitaalaa kara biyya tana kara riiformiitti ceesisna jechuudhaan du'aatiin ilma baleeyyan keenya achii dhumaa jiran isaan matarra ta'aniiti waa'ee guddinaa waa'ee jijjiirama arrabooda maqaa Oromootiin daldaluun hin jiru jedhan dhiini asii dhangala'aa nama gingilchaan bishaan haroo keessa galaana keessa dhaqee maal irraa fidda yoo keessa irraa baasta akkas tahaa jirra jechuun kabajaan nu laatamuu dhiisitii daran dhiinii dhangalamaa jira gara Harargeetti as tarkaanfachaa jira keessaafuu warri godinaa piliis qeerroo dhiiga keessan lubbuu teessan guutuu kannitanii asiin geessan kabajaa teessan duraanuu jilbiifattanii waan hin beekneef qeerroon Harargee goggootni lelleechiin daddaalachuun ifee gadhaa amma booda kabajaa rispeektii wanni jedhamu hin jiru. Guutuma Harargee keessatti maaliif dira dhawaan asii dhumaa jirti teenyee walitti eeyna isaan saniif hiriira bahuun osoo jiru godinni akkas baddeessaan machaaraan galamsu maaf callisan obboleeyyan keessan kun isinitti hin dhagahamu harka qullaa diina dura dhaabbachaa jiran arraas irra labsame
dhugaadha. Ayyee galatoomi Budirriba amma asirratti waan jiru anillee xiqqoo yaada irratti dabaladheetiin samboo dabbo kaamilitti sin ceesisa. Ayyee. Yeroo jeequmsa mul'ataa ta'ee fi dhimma mootummaa gargaaruu irratti yoo ta'e opiidiyoon miidiyaanis akka wanti san akka mul'atu godhaniiti haala adda addaatiin waan san cinaa dhaabbachaa turan. Kana ifiifuu tajira dhawaa tana jara gargaaruun ifiifuu harka keessaa qabaniin jaan. Akka ajaa'ibaa. Maaliif ilmaan Oromoo xiqqaatanii guddatanii ifirraa deebisuu hin dadhabne. Hin dadhabne sirrii. Dhagaadhaa wacaafaan biyya guddittii dira dhawaa magaalaa guddoo keessatti lolli san waan sekondii takkaatii fi daqiiqaa takkaatii miti guyyaa meeqa deemaa jira yoo mootummaan kun harka keessaan qaban. Hanga amma deemaa jira. Hanga ammatti deemaa jira. Dhimma immoo sila Oromoon miidhamuu baattee achitti illee rasaasaan dhahamuu baattee sabni biraa tokko osoo dhahamee qaata federaalli makiinaan meeqa achitti gannaqame. Dubbiin san silaa qaata dhumatte jechuudha. Sirrii. Oromoon immoo non-stooppii gartee asirraa gizee baane asii nu bantan asirraa gizee baane daangaachi aanuun nu geessistan. Gista akka Amaaraa hojji, ogguta akka Somaalee hojji, ogguta akka Kaanii hojji. Oromoon guddinni isiidhaa rabbii guddisee uume. Opiidiyoon hin xiqqeessitu, Amaara hin xiqqeessu, Minilik sanuu osoo qabrii keessaa ol bee Oromoon wanta akkan taatu. Rabbii uumamaan guddisee lafa isiisillee guddisee hawaasa isiillee guddisee uume. Immoo isin ergamtuun kalee qeeroon irraan tan isin jara kanatti ustan kun hambaa isin kalee nyaatan hambaa sanirraa isin oolchiteeti oowwaa mataa nyaadha kana nyaadha akka feetan godhaa numaaf nagee nuu kannaa nu ceesisaadha. Maallaqa isinirraan eeggattu qeeroon Oromoodha. Daaba nu fidaa isin hin jenne maallaqa nu fidaa isin hin jenne maqaa hamaa nurraa eegaa ifirraa eegaa nurraa eegaa lafa teenya nagee nu eegaa maqaa hamaa nurraa eegaa waan nu fakkaatu nuuf taasisaa biyya teenya nuuf ceesisaa moo Haile Sillaasee fi Minilik amata meeqa guutuu maqaan dhaamin ol fufuutanii haala taphatu muummicha ministeeraatu warra Amaara firsadeen dira dhawaa keessa jiru mataa ol qabatanii akka qeeroo teenya irratti bobba'an ka godhe muummicha ministeeraati. Masaraa mootummaa keessa ta'eet faaruun isaa hagaa har'aan tanatti Sawuyyoo Minilik Haile Sillaasee Maarree kana laaqata. Jechaa deema. Ummata kana hirribarraa kadammeessaa jiru. Jajjabaadhaa haa. Ka jechaa jiru. Isin dura qabnaa isin kaa dhawaa ka jechaa jiru. Muummicha ministeeraatii fi opiidiyoo dullattiidha maal asii achi qaqqabuun feesisu kun ammallee tarkaanfiin kanaa achi cimaa deemti. Tanaafuu qeeroon maaltu too qabaa manni kun eessa nuun deemuuti jira rakkoon har'aan tana dira dhawaa seente boru Harargee seentii Arsiis ni seentii Shawas ni seenti. Oromoo walirratti callisuu hin qabnu dhimma kanarratti jabaadhaa jajjabaadhaa gurra keessa isin mootummaa keenya ni dhageeffattan. Yaada isaanii fudhattan jala ni deemtan inni maa isin jala hin deemne kana rakkoo guddaan tana fedhii isaanii eegdan yeroo misooma jookee yeroo gibirri dhiyaate ummata keenya yaamee gibirri kana waa guurachuuf waa gaafachuudhaaf qophiidha ummanni keenya illee kennuudhaaf qophii mootummaa keenya ni jaalannaa ni kabajnaa Dr. Abiyyis ni jaalannaa ni kabajnaa. Isin hundinuu akkuma kabajaa isinii qabnutti kabajaa uummata keessanii beekaa. Wanni hawaasni keenya isin gaafataa jiru nuun saamaa miti deemaa nama nuutumaa miti nuun gahin nuun geessisinaa isintu nu geessisaa jira isintu nama nu tuffachiisaa jira. Sirrii. Bar Oromoon sii kana akka abbatti akka mootitti si qabdi. Hayyee saree isaanii si bira dhaabbatee saree buchullaa hambaa nyaattu jee si arrabsa. Gaafa sii kana si bira dhaabbattee si tuffattee si xiqqeessite nufaa akkam nu gooti jirti. Taasii deemtuu miti jechuudha. Taasii deemtuu miti. Abbaa if xiqqeessaa, abbaa if guddisaa, abbaa if kabajsiisaa, kabajaatti sanillee eeggadhaa.
nuti isin jaalanna rispektii isinii qabna dhimma keenya irratti nuti mee hayyee siifin gabaabsaa mee obbo Kaamil yaada xumuraa mee kan goolabbiidhaatti kana dhufu asirratti waa baay'ee jechuuf illee miti akkuma Oromoo mammaake warra tuffatan harreen itti garmaamanii jedhan maaliif kun tuffii keenya tuffii Dr. Abiy nu tuffachiise qeerroon keenya sirna wayyaanee keessattuu hin tuffatamu sodaatamaatiin hin ture sababa qeerrootiin oneg sababa onegitiin qeerroo sodaataa turan sababa qeerrootiin miidiyaa OMN qarshii miiliyoona hedduutti baasaniitiin wagga 20 ol cufaatu hin ture amma diinni keenya qeerroo arrabsutti eegalee jira maaliif isatu kabajaa qeerroodhaaf malu kennuu dide isatu waa'ee qeerroo dhiisee inni wanti inni galata inni galchu warroota agaazii warroota Itoophiyaa heemootu jedheetanii warroota agaaziitiif faarsaa ture agaazii sanii miti inni ka teessoo kanarra taa'e garuu ani wanti isaaf dhaamu jaallan keenya kaayyoon jaallan keenyaa sitti haa dhaga'u isaan mana OA keessaa ba'anii ilma kiyya osoo hin jedhin jaartii ofii ilmaan ofii karaarratti gataniiti bosona keessatti beelaa darara gammoojjii keessatti lafeen isaanii cabde isaan oromummaadhaaf dirqama wayitiyyuu miti akka ati teessoo kanarra teetteetini akka ummata afoo dhaabattu kaayoo jaallan keenyaatu kanaan si ga'e maaliif kabajaa gootowwan keenyaaf kennu faaruun ati diina san faarsitu diini sun si kabajaatiin hin jiru dhugaadha obbo Kaamil dubbii keetillee saafaanitti muree waan jechuu barbaadde sirriitti naaf gala obbo Kaamil maal seete kabajaan har'aan tanaatti muummichi ministeeraa ittiin kabajamee masaraa mootummaa ittiin gale qabsoo kalee waaqoo guutuufaa hojjetan Taddasaa Birruufaa hojjetan jaarraa abbaa gadaafaan Qananii Gammadaafaan qabsoo isaaniiti waan isaan san hojjetanii bu'uursanii miidhagsanii achiin sigaan ati wanni Minilik itti faarsituuf maal waanuma kanaatu sammuu tana nama qixqixallee jira hirriiballee nama Haile Sillaasee wanni itti kaaftuuf maal madaa Oromoo irratti faaquudhaa gadhiigan soo kanaafuu warri har'aan tana dira dhawaa keessaa keefilleen kun mucaan guddisaa teenya buchullaa teenya maaliif jee ummanni sirrii jecha abijirra dhaabbataniiti sirrii naam basaaddekshu buchullaa littadaadarii micoon kajetteef naam ትራፋችን ደፍተን ውሻችን በልቶ እኛን በለጠን ወኔቴፍ ከናፍ አመሌ ዶክተር አብይፍ ጣምሲ ገባባን አንቃቡ ክብረተኙት ህሊና ቃል አየክ ከነቲ ደቢና ቁልቁልፈነት ደቢና አራፍሜ ካንጎለቢዳ ሜቦ ድሪባ ጥሙሮ ጋፊተኛ ጎለባ ከራ ጎለቢቲ ዋን ዴማ ጅሩፍ ዳምሲኒን ከይሳፉ እረጫለቲ ቄሮ ፊ ቀሬቴኛ ቀቡ ቀሬቴኛ ኡመታ ጀለቲ ወያሌ ኦፒዲዮ ጀለቲ ቄሮ ሂንጅል ቢፈቺሲና ድረዳዋ ኦልካቴ ላንገይ ገይስ ኤይሳፍ ደምቲ ጎዲና ሴናን አና ሴንቲ አናራ magaala senti magaalarraa karaa aanaa gumbiitti achi dabarti jechu tanumaafuu keessaafuu qeerroon harargee lixaa gootowwan qaqqaalii abbaa feetan jilbiifachiistan ummata oppiidiyoo namticha tamaam ja'anii aanaa keessa kaawwatan san ofirraa eegaa maqaasallee dhiyoontana qorannee irra geenye maali qeerroon godinaa harargee lixaa maal taati jennee yennaa qulqulleeffachuudhaaf nam tokko tokko akka ragaan irraa fuudhanneetti namtoota riiformii jaanii haaroo warreen kursii oowwisan warra hojii dhabaa daran caccabsee qeerroo sahaalee jiru isaan san abbootiin seeraa faan keessaafuu of eeggannoo cimaa godhaadha. Budurriba amee asoo keetillee karattis muree yeroonis gabaabbattee jirti sagantaan ta'an irratti haga walitti deebinutti dhaggeeffattoota keenya ilmaan Oromoo qaqqaaliidhaaf
arraaf haasawni keenya tokko tokko walitti nu sirraa'uu baatullee nuuf hubattanii nutillee wanni asirratti nu baaseef waan takkaafillee miti quuqamaa fi waan uummata keenya irratti deemaa jirru waan beeynuuf odoo waan kana ittillee haalaan qophooyne tartiibaan hin godhatin sagalee tana uummata keenyaan gahuu waan barbaanneef isiniif dabarsinee galatoomaa nagaan nuuf tura. Ai, ciao ciao, bye bye, isinin jenna.